ኢየሱስ ዱጋና ኢየሱስ ዲራና ኢየሱስ ዲራና ኑቲጋሩ ክርስቶስ ክርስቶስ ሞአኬ ጎደቴ ስትጨረረ ካዴሲ ካደኛተል አስተካከል እንተው አቲ ከሞአኬ ጎደቴ በደሌ ቢራል ክርስቶስ እና ጀመረሙ ሲምቤኩ ሊቂምስ ክርስቶስ ሲምቤኩ ፋርፈና ደመጣቲ ኮንፊደንሲ ኬ ወሳፍዴ ፋርፈና መዝሙሪ ሳቅጤቱ በደሌ ቢራ ቲኑ ጉደቲን ጨበስታ ጫቢ አርከቲ ጫቢን ጨብዳ Oduu hangafootaatinaan eegala. Egaa biyyi keenya dachee akaldaamaa erga taatee bubbultee jirti. Dachee dhiigaa akka taate sadarkaa addunyaatti illee aasamuu irratti argama. Egaa tibbanas akkuma yeroo kaanii taateen laphee namaa cabsuu fi baay'ee naasisaa ta'ee dhaga'amee jira. Taateen kun akkamiin mudachuu danda'e? Maaltu mudate kan jedhu bal'inaan qabannee jira. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa magaalaa Finfinnee Sinodoosii lammaffaa walgahii idilee lammaffaa isa Sadaasaa 15 bara 2016 Hawaasaa Inxooxxootti gaggeeffamee jira. Bal'ina odeessa kanaallee qabannee jira. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin konfiraansiin jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii bara 2023 guyyaa boruu irraa eegalee Dubaayitti ni eegalamaa jedhamee jira. Bal'ina odeessa kanaaf kanneen biroo qabannee jira. Hanga xumura odeessa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoon Kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayita karaa chaanaalii keenya gadi isiniif dhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like share gochuudhaanis yaada keessan ammoo komentii irratti nu qooda. Dabalataan daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya odeeffannoon Kiristiyaanummaa barreeffamaan afaan beektaniin afaan Oromoon argachuu yoo barbaadan liinkii komentii jalqabaarra jiru gadi tuquudhaan isallee subscribe godhadhaa. Kallattiidhaan gara odeessa keenyaatti wal wajjin hadabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin taatee laphee baay'oolii cabsee mudatee jira. Egaa biyya keenya dachee akaldaamaa erga taatee bubbultee jirti. Dachee dhiigaa akka taate sadarkaa addunyaatti illee aasamuu irratti argama. Baay'ooliin ba'anii galuun haala itti cimee fi yeroo ulfaataarras geenyee jira. Dargaggoonni keenya akka baalaa harca'aa kan jiran yoo ta'u, biyya keenya keessatti lubbuudhaan turuudhaaf yeroo hedduu cimee irras geenyee jira. Guyyaan gaddaa hedduu erga arguu eegalees turree jira. Guyyaa guyyaadhaan wantoonni nuti ilaaluu fi dhageenyu martinuu laphee namaa kan cabsanis yoo ta'u, egaa akkuma yeroo kaanii odeeffannoon tibbanaa dhaga'ames hedduu kan nama naasisuu fi dhaga'uuf illee hedduu kan ulfaatudha. Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Shirkaatti humnoota hidhattootaatiin guyyoota 3 darban qofa waraana mudateen lammiileen amantaa Ortodoksii hordofanii 36 kan ajjeefaman yoo ta'u, maatii miidhamtoota akka ibsanitti mana amantaa sirna Madaaniyalemii fi Seeruu Qidduus Mikaa'elitti Sadaasaa gaafa guyyaa 13 ajjeechaa sukkanneessaa raawwatameen hordoftoonni amantaa Ortodoksii 28 ta'an ajjeefamuun isaanii ibsamee jira. Sadaasaa 17 ammoo amantoota yookaan ammoo amantoonni Ortodoksii kanneen ta'an 8 waliigalatti amantoonni 36 ajjeefamuun isaanii eeramee jira. Baay'ooliin ammoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akka irra ga'es eerameera. Aanaa Shirkaatti irra deddeebuudhaan waraana mudateen
dubartii ulfaa dabalatee daa'imman xixiqqoon kan ajjeefamanis yoo ta'u lakkoofsi namoota ajjeefamanii ammallee dabaluu ni danda'as jedhamee jira. Amantoonni haleellaan irratti raawwatame kunis wayitaa ammaa kana sodaa guddaa keessatti kan argaman yoo ta'u ajjechaa suukanneessaa naannichatti raawwatamaa jiruuf qaamni dhimmichi ilaallatu furmaata akka itti laatuuf sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Egaa maatii gaddee mudateef jajjabina hawwina. Oduu keenya kan biraatiin ammoo waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa magaalaa Finfinnee Sinodoosii lammaffaa waldaa yookaan ammoo walgahii idilee lammaffaa isaa Sadaasaa 15 bara 2016 Hawaasa Inxooxxootti gaggeeffamee jira. Egaa miseensonni nagaa isaanii kan eegalan yoo ta'u gaggeessitoota waldaa kiristaanaa fi dhaabbilee michuu Sinodoosiin dhiyeessan irraa kan eegale yoo ta'u hawaasa bal'inaan yookaan ammoo hawaasichaaf bal'inaan nagaa isaanii dhiyeessanii jiru. Tajaajila wangeelaa misoomaa fi hawaasummaa Sinodoosii bara 2007 hundeeffamee kaasee magaalaa guddoo biyyattii keessatti gaggeeffamaa turuusaa ibsamee jira. Dabalataanis qorumsaa Sinodoosii fi waldoottan isaan jala jiran mudatis bal'inaan ibsamee jira. Kana malees magaalattii keessatti yookaan teessoon hariiroo dippiloomaasii ardilee fi idil addunyaa fi dhaabbileen gurguddoo ta'uudhaan magaalaa addaa wangeelaa afaanota idil addunyaa adda addaatiin babal'isuu cimsee ibsee jira. Hawaasa mara yookaan ammoo kanneen hordofan Sinodoosii caasaa dimookiraasii fi magaalattii irratti hundaa'uudhaan karaalee wangeelaa irratti babal'isuu irrattis gorsas kennanii jiru. Xumura irratti ammoo miseensota hooggantoota wangeelaa lama darbaniif Sinodoosichi hoogganaa turan galataa yookaan waraqaa galataa dhiyeessuudhaan hojiirraa kan gaggeessan yoo ta'u hooggantoota waggoottan arfan dhufaniif Sinodoosicha gaggeessanis filatanii jiru. Pirezidaantiin waldaa kiristaanaa Luba Dr. Yoonaas Hiiqasuu hooggantoota Sinodoosii haaraa filatamaniif waadaa aangoo kennuudhaan kan seensan yoo ta'u guyyaa seena qabeessa ta'uu eeranii jiru. Seenaa Oromoo keessatti yeroo lammataatiif waldaan kiristaanaa dubartii hooggantuu Sinodoosii argatee jiras jedhanii jiru. Oduu keenya kan biraatiin konferensiin jijjiiramaa qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2023 guyyaa boruu irraa eegalee ni gaggeeffama. Konferensii kana irratti waliigalteen deeggarsa biyyoottan jijjiirama qilleensaatiin miidhamaniif kennamu babal'isuu irratti mallattaa'ee ni eegama jedhamee jira. Konferensiin jijjiiramaa qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 28ffaan guyyaa boruu United Arab Emirates Dubaiitti ni eegalamas jedhamee jira. Dr. Sultaan Al-Jabir pirezidaantii COP28 akka jedhanitti yeroo jalqabaatiif dhimmi gaarrenii fi jijjiirama qilleensaa irratti mari'atamu baay'ina hirmaattotaa fi daawwattoota murtee eegamuu seena qabeessa ta'as jechuudhaan dubbatanii jiru. Banisaa konfiraansichaa irratti pirezidaantiin durataa COP27 fi ministeerri dhimma alaa Ministeer yookaan ammoo Seemiyaa Shukiraa hawaasa isaanii yookiin namootaaf haasaa banisaa ni taasisus jedhamee eegama. Pirezidaantii COP28 ajandaa konfiraansii kanaa kan raggaasisan yoo ta'u biyyoottan bara 2026 fi 27 konfiraansii jijjiirama qilleensaa keessummeessaniif filannoonni gaggeeffamas jedhamee jira. Hooggantoonni biyyoottan 167 konfiraansii kana irratti argamuun haasaa ni kennus kan jedhame yoo ta'u ajandaa ijoo konfiraansichaatis jedhamee jira. Ajandaalee ijoo konfiraansichaa keessaa inni tokkoffaan miidhaa fi kasaaraa jijjiirama qilleensaa biyyoonni guddachaa jiranii fi hiyyeeyyii ta'an jijjiirama qilleensaaf caalatti saaxilamuudha. Sababa gogiinsaa lolaa fi balaawwan kana fakkaatan irraan kan ka'e miliyoonotaan kan lakkaa'aman balaa beelaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u biyyoonni gurguddoon haala qilleensa faalamaa deeggarsa doolaara biliyoona 100 kan miidhamtoota ni kennamas jedhamee eegamaa jira. Haa ta'u malee dhimma kana furuudhaaf konferensiin Dubaay irratti murtee cimaan ni fudhatamas jedhamee eegama. Lammaffaan ammoo dhimmoota faayinaansii walga'ii COP28 kun faayinaansii biyyoottan guddatanii fi dhaabbilee idil addunyaa irraa misooma anniisaa haaromfamuu fi hojiiwwan ittisa jijjiirama qilleensaa biroof
kennamuu qabu irratti bal'inaan ni gorsaas jedhame. Hojiirra oolmaan waliigaltee Sharm El Sheikh Masir keessatti irra ga'e gama furmaanni ni ka'amas jedhamee eegama. Sadaffaan fandii jijjiirama qilleensaa koreen miseensa 29 qabu yaa'ii COP27 irratti miidhaa jijjiirama qilleensaatiin miidhaa fi kasaaraa beenyaa kanfaluuf deeggarsaa fi faayinaansii irratti mari'achuuf akkasuma muudamee Sharm El Sheikh masaraa shaniif Dubaay keessatti waliigaltee irras ni ga'amaa jedhamee jira. Dhimma fandii baankii addunyaa yeroodhaaf qindeessaa jedhamee yaadame COP28 keessatti hooggantoota biyyoota akka dhiyaatanis eeramee jira. Inni arfaffaan eegumsa hedduminaan lubbu qabeeyyii kan qabu yoo ta'u, yaa'ii COP28 konfiraansii jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummootaan gamtoomanii eegumsa heddumina lubbu qabeeyyii akka ajandaatti yaada dhiyeessuusaa jalqabataas jedhamee jira. Konfiraansii COP28 irratti ministeeronni fayyaa fi dargaggoonni addunyaa irraa miidhaan jijjiirama qilleensaa qaqqabsiisuu irratti bal'inaan mari'atanis jiru. Marii abbootii amantii hirmaachisee fi kan itti gaafatamummaa waloo jijjiirama qilleensaa ittisuuf taasifamu qaamaan COP20 jedhamee jira. Uummattoonni addunyaa balaa jala jiran jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuuf kan dhufan Dubaay yaa'ii jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii irratti sagantaa seena qabeessas ni qopheessiti jedhamee jira. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii 28ffaa guyyaa boruu irraa eegalee guyyoota 12 walitti aansuuf gaggeeffamu yoo ta'u, hirmaattota 97,000 olii fi daawwattoonni 400,000 ol ni hirmaatus jedhamee jira. Kiristoosiin mo'aa kee godhattee sitti carara kaadhiisi kana nyaattan astakakkal hin ta'u ati kan mo'aa kee godhattee baddallee biiraadha. Kiristoos innaa jammaramu sin beeku sin liqimsi Kiristoos sin beeku faarfannaadhaan maxatti konfidensii kee ho'eessaa fiddee faarfannaa mazmurii saaqxeetu baddallee biiraa ittiin dhugde ittiin cabbasta cabi harkatti cabin cabda. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf Miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuudhaan yaada keessan ammoo koomentii irratti nu qooduu hin dagatina. Karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannews.ethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa argachuudha. Liinkii koomentii jalqabaarra jiru gadi tuqaa isiniin jecha sa'aatii muraasa booddee odeeffannoo gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u ulfaadha.